السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت وردفتو تكيا الحمد لله أنا نجا ورو لمن تبرز الشمع هركفونا نسنين جدا أكم جرتو نجا كيسني جريني بدأ نسنين جدا وري هارا دفتان منا كناف شير لايك سبسكرايب قلتشو نجا تنال سنين جدا نجيجي شير نوغودا لايك نوغودا اتن كفل تاني فرا غودا شير لايك فرا غودا وما تكباسي سنغافة كيسي اتن بافتن أكاسين سنجدا بولين كيا هدان وني دوباتشو بربادة غارما تيك توك توري هذا كسرنا بريسي تيك توك يا دانا ما بتأتشيستو غارو هجا يا دتا إيويسني تبرسي توري فيديو أنا سني قد يزرت جولين باين بدو بربانا وري جتاني جرتان باين كسر أنا سبدو بربادا أنا سبدو بربادا وري جتاني جرتان بدو مي فايدة إسحابي تاني تبدمو ورا بديتو فايدة را أرجتمو مي بدو مالف سن برباجس بدو مالف برباجس يو إسني دبدي جت لكم يو إسني دبدي دبين هم نكيسني قلت نبينه مننا ما كل فاتو قال من كونتراتا بايسي ألفات ما دي في يوبا سانس وان كونترات إساني في ساكي سواء سنو جيتشي ساني فيس دلقات جاني سنو قوتشو دنداني ورع لا كلمو يوكا حاجة بربادة وكا تربي لهم فاجئة كجتا ما جيجيرن غرا غرو مانجرو كان غرو غاف على باتي مو بليتيتيا كرا كيساتنا بريسيتي تورتي بدو بربادة نانجتي تورتي بدو برباجسو أنا بدو فايدة سيفين قبل هقوم فيتيو ركضتي تنجد يوكا mana jijjiirachuu yookaan immoo akkuma taate kontiraata kee waggaa lama fixattee kansileeshinii kee fudhattee ofii keetii fiizaa mataa keetii hojjetattee dalagaa soqachuus yoo iyya malee seeraan ala baduu waa hedduu si saaxilaa. Gaafa baddeetiin hin jette ammaati gaafuma manaa gadi baaturraa wacii jalqabda. Gaafuma manaa gadi baaturraa wacii jalqabda. Amma ijoollee yeroo banneetiin hin jennu birri kuma kafa diraama kuma birrii ji'a tokkorra kafalaffaatu jira. Maaliif barbaachise kun? Achi dallaalli dalagaa si galchuuf isaaf hin kafalte. Yookaan dalagaa sun yoo siin taane achi kisaaraa isaa birrii kafalte kisaaraa dalagaa san keessaa baatee ganaa dalagaa bira ammas birrii kafalte soqatta sii soqan. Kun hundi maaliif ta'e? Haga dandeettan obsitaniitumaan amala horattanii dhugaa isiniin jedha madaamonni teessan daa'imni kamiyyuu isin of kabajjan taanaan dalagaa keessan kabajjan hojjettan taanaan ija farkisiisuu baattan taanaan seeraan qulqullina mana ishiinti beetii seeraan faddaqtanii dhiqxaniif taanaan umaa wanni isin cinqatu hin jiru garuu isaan jala buutanii itti bukolfatanii maal jennaan isaan takkuma ija isin argin ija si argannaan immoo mataa keetirra ossi bayan. Kanaaf isin jira obboleettiyyaa si warri hin banne jettanii yaaddan hin badinaa baduun bu'aa qabu baduun rakkoo hedduu si saaxilaa isin jedha. Ati badde taana warra amma badanii ala hojjetan warra asirratti lafa dhiitan kan dhugaan seenaa keessi isaanii fayyaa miti. Wallaahi ana amma hiriyyamatii ol lama kanaa waggaa 4 dalaydee gizba tokko waggaa 4 dalaydee galtee gizee deebitutti 200,000 kafalaa fi turte. Yeroo isin biyya galte 200,000 kafalaa fi turte achi deebitee jennaan diraama 100 akka caalaa siin dabaluu 300,000 sii godha jettee jaartettiin jennaan lakkii 400,000 naa godhii jettee kan maratti wal dhaban gaafa kanarra wal dhaban
hin badde kaatee. Gaafa kaatee baddeetiin jettu ji'a 5 osoo dalagaan argatin teetti dalagaa malee. Wallaahi achiin irra dawwalaa kaardii naa ergi naan jetti. Wallaahi lazim kaardii naa ergi. Kaardii naa ergi dalagaa dhabee akkanatti mana jira. An jedhaa turte waan akkana fa'aa isin mudata. Wallaahi sammuu keessattuu isin baafata. Yeroo amma dalagarra jirtan Ramadaan keessanii wal cinqitanii wal mormitanii wal caqacayxanii isin aarsitu kanarra mataan keessan gaafa dalagaa dhabdan shira isin jedha. Akkasii warroonni baduuf yaaddan hin badinaa. Hin badinaa. Gara dubbii isinii aguma barbaade isin hammaate yeroo dawwaladhaatii yookaan akka mana isin jijjiirsisan yookaan akka bakka isin jirtan san isin sirreessan haga kontiraata keessan fixattanii yookaan immoo kootaatan taatanii kontiraata keessan fixattanii kansileeshinii keessan fudhattanii karama seeraatiin baatanii hojjetachuu isinii wayyaan isin jedha. Amma yeroo ammaa kana kansileeshinii illee faashinii haaraa dhufe keessattuu warroonni madaamii teessan oduma dalagaan isinii ta'e oduma bootaan isinii ta'eetiin hin jiru ol caqacaxxanii gaccaqacaxxanii faashinii ta'e duraan baduuf faashinii ta'e ammoo kansileeshinii fudhachuuf faashinii ta'e ol caqacayxee gaccaqacayxee irraa fudhata kansileeshinii warroota poolisiitiif dawwaltee irraa fudhatta. Seeraan miree sii kenna gaafa kontiraata kee fixatte dirqama sii kennuu qaban. Gaafa irraa fudhate amma maal gootee jarru aartii tokko ishee sii kennina jedhaniitu maal sababa wal morkama ijoollee wal morka ta'e sii kennina jedhaan warra biyya galchan meeqatu jira. Ishee sii kennatteen naa kenni malee tokkoon isaanii kansileeshiniin kun adii ta'e gurraacha isaatu warra hin beeknetu jira. Naa kenni malee hundi waraqatuma itti fuuteetti kennitee sii kenni jettee warra dubbifatee maal akka ta'e hin beeknetu jira. Gaafa kana isin fuutee biyya si galchite. Gaafa isin biyya si galchite deebitee gaafa biyya kana deebite birruma dura isin sii kafaltu saniin dalayti damuuzuma duraa sanii. Wanti gootu maaltu jira? Waraqata qabaatanii keessattuu ebalu kansileeshinii fudhatteef ani maaliif fudhanne jettanii warri hirriba dhabaa jirtan. Kansileeshinii jechuun noormaalidha. Waan agarsiisu ittiin akka abbadan ni miti. Waan agarsiisu wannooti miti. Dalagaa ittiin suqachuu takka biyya jirtu sana keessa ittiin bayuudha malee waan agarsiisu waan birqii ta'ee miti. Ati kansileeshinii waraqata qabaatte mana kontiraataa jiraatte ala baate ati ka dalaydu manuma arabaati. Nyaatuma hojjetta qulqullinuma hojjetta homaa wantaa rufteen jiru. Kanaaf isin jedha ijoollee wallaaltanii ebalu badee anis baduu qaba. Ebalu kansileeshinii fudhate anis kansileeshinii fudhachuu qaba. Kansileeshinii sanoo fudhatte. Kansileeshinii sun guyyaa 28 qaba. Guyyaa 28 san keessatti ati waan si barbaachisu hin goone taanaan guyyaan qaraamaa diraama 50 sirratti lakkaa'e. Maal goota? Ani nyaata hin dalagu jette gaafa sanii. Ani nyaata hin dalagu fuulli kiyya nabada qulqullina malee jette gaafa kansileeshinii fudhatte. Odoo takkas taatu guyyaan 28 sun dhumee qaraama sirra lakkaa'uu qaba. Gaafa sanoo dalagaa haa ta'u naasuu qaba jettan. Kansileeshinii fudhachuuf illee isa eegi fudhattanii booda maaltu akka isin barbaachisu itti yaaddanii beektanii fudhachuu qabdan. Isin eegalee akkasina isin jedha obboleeyyan kiyyaa warroonni hin banne jettanii wallaaltanii anu jettan wallaahi dalagaa keessanirraa hin afoolla'inaa dalagadhaa walitti qabadhaa wallaahi wallaaltanii wal morka. Isin ala baatee isin kansileeshinii fudhattee akkanatti tole jettanii warroonni viidiyoof alaaltanii bira cilichii isaan uffatanii sirra deeman kanaaf alaaltanii warroonni kaayyoo keessan gadhiiftanii bakka gaarii mana gaarii fa'aa warra baddantu jira. Mana gaarii fa'aa warra baddantu jira. Warra ani maaliif yuunifoormii uffadhaaf warra baddantu jira. Maaliif barbaachise kun? Ati biyya kana irratti waan barbaadde uffattee xiqqaattee eenyuyyuu gattaatee dalagaa kee hojjetattee kaayyoo boruutiif jettee waan argattee walitti qabattee guduunfattee jennaan biyya kee irratti akka barbaadde uffattee akka barbaadde dubbattee daratii kee naffaatee
deemuu dandeetta biyya keetii irratti biyya namaa irratti osoo waa tokko walitti hin qabatin osoo biyyatti waan godhatin asumarra uffata jijjiiruu maal si fayyada si fayyadu. Kanaaf wallaaltee warra akkasii san laaltanii warra mana madaamii jirtan wallahi warri seeraan dalagataa jirtan warri hojii hin qabne taa'aa dalagadhaa warri mana kiraa hin qabne warri mana ijaasaa hin jenne asii achi taaksiin kafalle maal hin jenne isinin jedha mana madaamii jiraachuu barakaadha wallahi lazii barakaadha. Alhamdulillah anan buduu barbaade asila shiillee fudhadhee baay'ee alas dalaguun danda'aru hin barbaade dalagaa naate alhamdulillah deemuusa kiyya akka dalagaa kiyya wal madaalnaa kafalamaa jira maanta seechina oofi alhamdulillah. Wallahi ta'a dalagadhaa isinin jedha obboleeyyan kiyya viidiyoo kanallee isinitti tolle sheer laayik sabskiraayib gochuun dagatinaa isinin jedha obboleewwan kiyya.